Hi, students. Har'as video biraatii walitti deebinee jirra. Videoon kiyya inni har'a grade 9 unit 1 chemistry isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Jalqaba irratti namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan chaanala keessan Itiyoo Student chaanala barnoota kutaa 9 olii afaan Oromootiin isiniif dhiyeessaa jirudha. Kanaafuu chaanala kana namoonni like godhin akkasumas subscribe godhin chaanala kana subscribe godhuudhaan jalqaba akkasumas viidiyoon kun akka namoota hedduu bira gahuuf like share godhuu hin irraanfatinaa. Kanaafuu gara barnoota keenya kan guyyaa har'aatti yoo kan deemnu ta'e unit 1 jalatti structure of the atom isa jedhu ilaalla. Caasaalee atamii ilaallaa jechuudha. Atamiin maal akka ta'e asiin duras ilaaltanii jirtu. Kanaafuu caasaaleen isaa maal akka fakkaatu unitii kana jalatti ni ilaallaa jechuudha. Kanaafuu hanga xumura viidiyoo kiyyaatti na wajjin turuu hin irraanfatinaa. 2000 years ago, ancient Greek philosophers developed a theory of matter that was not based on the experimental evidences. Waggoota kuma lama dura ancient Greek philosophers warri jedhaman Giriikonni philosophers warra Greek kan duraan jechuudha developed a theory of matter. Theory waa'ee maatarii develop godhanii beekanii jechuudha beeysa yookiin ammoo guddisan was not based on the experimental evidences. Kan maal irratti hin hundaa'in experimental yookiin ammoo qorannoo irratti kan hundaa'in qorannoo saayinsawaa kan irratti kan hin hundaa'in maal godhanii develop godhan. A notable Greek philosophers namely Democritus believed that all matters was composed of very tiny invisible particles. Democritus maal jedhee amanaa ture maateriin kamiyyuu maateriin hundinuu all matters composed of very tiny maalirraa ijaaramanii wanta baay'ee xiqqoo taate invisible particles indivisible particles partikilii yookiin ammoo qaama gargar qoodamuu hin dandeenye hanga san caala kan gargar qoodamuu hin dandeenyerraa uumamee jedhee amanaa ture eenyu Democritus. Kanaafuu maateriin akka inni amanutti maa inni caasaa baay'ee xiqqoo taatee kan gargar qoodamuu hin dandeenye indivisible jechuun kan hiramuu hin dandeenye jedhee amanaa ture jechuudha. Maateriin isa kanarraa uumame jedhee amanaa ture jechuudha. He called them atoms. Maal jedhee waamee isaan kanneen atoms jedhee atoms yookiin atoms jechuu hin dandeenya. Atoms jedhee waamee jechuudha isaan kanneen maal hin taane kanneen indivisible ta'an kana kan gargar qoodamuu hin dandeenye kana atoms jedhee waamee jechuudha. Hence the word atom came from the Greek word atomos, which means uncuttable or indivisible. Kanaafuu jechi atom jedhu kun maalirraa dhufe jecha Giriikii atomos isa jedhurraa dhufe jechuudha. Jechi nu amma atom jennee itti fayyadamaa jirru kun jecha Giriikii atomos jedhamurraa dhufe jechuudha. Which means uncuttable or indivisible. Maal jechuudha inni kun ammoo hiikaan isaa uncuttable kan gargar kukkutamuu hin dandeenye uncuttable kan gargar qoqqoodamuu hin dandeenye akkasumas indivisible kan gargar hiramuu hin dandeenye jedhee hiiki isaa itti kenna jechuudha. Kanaafuu hiini atamii kanaa maal jechuudha uncuttable or indivisible kan gargar kukkutamuu hin dandeenye yookiin ammoo kan gargar qoqqoodamuu hin dandeenye jechuudha. Filooforsiin inni lammaffaa ammoo Aristotle. Inni jalqabaa inni ture inni jalqabaa Democritus. Inni maal jedhee maateriin wanta baay'ee xiqqoo taate kan maqaan isii atomas jedhamurraa uumame akkasumas atamiin sun yookiin ammoo atomasiin sun maal ta'uu hin dandeettu gargar hiramuu hin dandeettu san caala kanarraa uumame jedhee biliif ta'aa ture jechuudha itti amanaa ture. Aristootiloo maal jedhamee inni lammaffaan kun maal akka jedhu haa ilaallu. Aristotle was part of the generation that succeeded Democritus. Aristotle kun maal ture generation yookiin ammoo dhalootuma succeed ta'e Democritus kana dhalootuma isaa ture jechuudha. He did not believe in the atoms. Inni ammoo maal hin ta'u atomasii kana yookiin ammoo atamii kanatti hin amanu. Maalitti malee Aristotle thought that all matters was continuous.
inni ammoo maal jedhee Aristotle faallaa maali ture? Aristotle is the opposite of the opponent of Democritus jennee haala salphaa ta'een ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Aristotle jecha faallessaa yookiin ammoo faallaa Democritus kan mormaa turedha jechuudha. Inni ammoo maal jedhee matter was continuous. Maateriin kun maal ta'a? Itti fufa. Akka isaa san xumura irratti wanti nu argannu hin jiru. Democritus maal jedhee xumura irratti paartikilii xiqqoo wayii arganna kan gargar hiramuu hin dandeenye. Sunis maal jedhamti? Atomas jedhamee waamama jechuudha. Aristotle ammoo maatarii kana isoo fudhannee caccabsine kan kukkunu ta'e yookiin ammoo kan cicciru ta'e inni kun ittuma fufa. Continuous ittuma fufa jechuudha. Kanaafuu inni maal jechuudha? Hin dhaabbatu. Wanti nuti dhumarratti argannu hin jiru jechuudha. Atamii san yookiin ammoo maatarii san isoo kan caccabsinu ta'e atamii nu argannu hin jiru. Kanaafuu maal jechuudha? He don't believe to the atoms. Atomii kanatti hin amanu jechuudha. Aristotle haala kanaan dubbataa ture jechuudha. That is, if one proceeded on breaking down a substance, so substance wayii fuunee kan caccabsinu ta'e, it would be impossible to reach the last indivisible particles. Inni maal jedhee? Isoo kan fudhannee caccabsinu ta'e substance wayii wanta wayii isoo kan fuunee caccabsinu ta'e it would be impossible hin danda'amu to reach to the last indivisible particles. Partikilii gargar hin qoqqoodamne kan hiramuu hin dandeenye xumura irratti wanti nu argannu hin jiru. Kanaafuu maateriin kun ittuma fufa. Caccabuu isaa ittuma fufa jechuudha. Inni kun haala kanaan amanaa ture jechuudha. Kanaafuu faallaa isaa ture Democritus. Democritusii fi Aristotle yaada faallaa walii qabatanii dhufan jechuudha. In other words, it would continue to divide infinitely. Jecha biraatiin maal jechuudha? Kana jechuun ittuma fufaa jechuudha. Infinitely hiramuu isaa ittuma fufa daangaadhaan malitti dhaabbiidhaan malitti. Infinitely jechuun kan haga xumura hin qabnetti jechuudha. Hin xumuramu ittuma fufa. Caccabuu isaa san yookiin ammoo hiramuu isaa san hin dhaabatu jechuudha ittuma fufa. This opinion was accepted for nearly 200 years. Yaanni kun yaanni Aristotle kun accepted fudhatamee ture jechuudha for nearly 2000 years. Naannoo waggaa 200 kan dhiyaatuuf fudhatamee ture yaan isaa kun. Kana jechuun waggaa baay'eedha jechuudha. Waggaa hedduudhaaf yaan isaa kun accept ta'ee ture fudhatamee ture. The early concept of the atoms was simply a result of thinking and reasoning on the part of the philosophers. Conceptiin waa'ee atamii inni duraa jechuudha yeroo jalqabaa maal ture? Simply result of thinking and reasoning. Bu'aa maalii ture? Yaadanii tumaan sababeessuu qofa ture jechuudha. Kana jechuun on the part of the philosophers. Filoosofaroota irratti hundaa'anii yaaduu fi reason godhuu qofa sababeessuu qofa ture malee wanti qorannoodhaan mirkanaa'e hin jiru. Not based on the experimental evidence jennee jira jalqaba irratti. Maal hin taane qorannoodhaan hin mirkanaa'u. Instead of experimental observation. Kana jechuun experimentaliin irratti hin gaggeeffamne jechuudha. Yaaliin wayiitu irratti hin gaggeeffamne. In 1803, however, John Dalton, namni John Dalton jedhamu proposed a completely different theory of matters. Inni kun ammoo maal godhe? Theory waa'ee maatarii kanaa completely different kan faallaa ta'e yookiin ammoo kan adda ta'e isaan kanarraa kan adda ta'e maal godhe? Proposed godhe ni qopheesse jechuudha. This theory was based on the scientific experimental observation. Inni kun wanti adda isa godhu maa inni saayintifikii irratti yookiin ammoo qorannoo saayinsawaa irratti hundaa'ee jechuudha inni kun. And the logical laws akkasumas seerota irrattis hundaa'ee seerota ni baranna jechuudha. Seerota inni qopheesse asiin gadi ni baranna. Seerota kanneen irratti hundaa'ee maal godhee maatarii kana theory of maatarii kana qopheesse jechuudha inni kun. This scientific assumption were very closely related to what is presently known about the atom.
Yaan isaa kun yookiin ammoo assumption isaa kun tilmaamni isaa kun maal ta'ee ture very closely sirrimatti walitti dhiyaatadha jechuudha. Maaliidhaan related to what is presently known about atom. Waa'ee atamii kan yeroo ammaa beekamu kanaan maal ta'ee ture yaan isaa kun baay'ee walitti dhiyaatadha. Due to this sababa kanaaf John Dalton is often referred to as the father of modern atomic theory. Sababa kanaaf sababa yaan isaa kun waa'ee atamii kan yeroo ammaa kana beekamu kanaan walitti dhiyaataa ta'eef maal jedhanii waamaa turanii John Dalton kana the father of modern atomic theory. Abbaa modern atomic theory yookiin ammoo theory atoomaa isa ammayyaawaa jennuun san abbaa isaa jedhanii waamaa turan jechuudha. Modern atomic theory abbaa isaati jedhanii yookiin John Daltoniin kun abbaa modern atomic theory jedhanii waaman jechuudha. Maaliif sababa yaanni isaa kun waa'ee atamii kan amma jiru kanaan modern jechuun waa'ee atamii kan amma irratti hundeeffamee amma irra jiru kana jechuudha. Sababa kanarratti hundaa'anii maal jedhaniini the father of modern atomic theory jedhanii waaman jechuudha. Dalton also worked on the relative masses of atom and gave symbols to some elements as illustrated in figure 1.1. Akkasumas Daltoniin kun maal godhe worked on the relative masses akkasumas maasii garaagaraa irratti illee hariiroo maasiiwwanii irratti illee hojjetee ture jechuudha of atoms and gave symbols to some elements as illustrated in figure 1.1. Akka fiigarii kanarratti 1.1 kanarratti argamu kanatti elementoota muraasaaf maal godhee ture simboolii kenneef mallattoowwan garaagaraa kenneef jechuudha. Haayidrojiinii yoo jennamu fakkeenyaaf mallattoo kana kenneef kaarbanii isa kana oksijiinii kanaan foosfarasii akkasumas saalfarii ayiranii hundi isaaniitiifuu akkanatti kenneef jechuudha. Inni kun kanaanis ni beekama. Inni itti aanu immoo atomic theory kanarraa waan isin John Dalton kanarraa waan isin hubachuu qabdan inni kun maal godhe maaltu adda isa taasisa theory isaa kun maaltu theory Aristootilii fi Demookiraatasiin adda isa godhe yoo kan jennu taate inni kuni based on the experimental evidence maal irratti hundaa'eeti scientific experimental evidence yookiin ammoo qorannoo saayinsawaa irratti hundaa'ee kan qopheessedha jechuudha. Inni kun sababa kanaaf adda waan isa taasisu isa kana jechuudha. Akkasumas father of modern atomic theory jedhamu isaas irraanfatuu hin qabdan jechuudha. 1.1 atomic theory haa ilaallu maal jedha. Even though the idea of the existence of atom in the atomic theory dates back to the classical times as discussed earlier, only Dalton's atomic theory ideas were the basis for the new era of science. Existence yookiin argamni atamii fi atomic theory jiraatanillee seerota sanniin keessaa yookiin ammoo tiyooriiwwan sanniin keessaa kan hundee argama amma waa'ee atamii kanaa jechuudha. Amma itti fayyadamnu kana kan itti dhiyaate yookiin ammoo kan hundee isaa ta'e idea eenyuti only Dalton's atomic theory qofa ture jechuudha. Dalton's atomic theory maal jedhamee haa ilaallu. In 1804, John Dalton developed the first modern theory of atoms and proposed their existence. Bara 1804tti John Dalton developed the first modern atomic theory. Modern atomic theory yeroo jalqabaatiif develop namni godhe isa ture jechuudha. Of atoms and proposed their existence. Akkasumas argama isaaniis kan proposed godhe eenyu ture John Daltoniin ture jechuudha. Dalton's atomic theory was based directly on the idea of elements and compounds and on the three laws of chemical combination. Dalton's theory kun maal irratti kan based inni ta'u yookiin ammoo kan inni irratti hundaa'ee qopheesse idea of elements yaada elementii fi akkasumas compoundii and on the three laws of chemical combination akkasumas seerota sadan chemical combination irratti hundaa'ee seera kana qopheesse jechuudha. The three laws are seeronni sadan kunniin maal fa'a? The law of conservation of mass inni jalqabaa isa kana
definite proportion fi multiple proportion jechuudha. Mee seeronni kunniin maal jedhan haa ilaallu. Inni jalqabaa the law of conservation of mass states that matter is neither created nor destroyed. Inni jalqabaa kun maal jedha conservation of massiin kun conservation jechuun jalqabumayyuu baduu dhabuu maaliiti maatariiti jechuudha. Inni kun maal jedha maatariin kun neither created hin uumamu nor destroyed akkasumas maal hin ta'u kan jirus baduu hin danda'u. This law is also called the law of indestructibility of matter. Seera kun maal jedhamee waamama? Seera baduu dhabuu maatarii indestructibility jechuun dhabamuu yookiin ammoo dhabamuu dhabuu maatarii jedhamee waamama jechuudha. It means that the mass of the reactant is exactly equal to the mass of the product in any chemical reaction. Isa kana jechuun maal jechuudha? Maasiin yookiin ammoo hangi reactant jechuun wal nyaattota exactly equal to the mass of product. Maaliif wal qixa hanga productiti yookiin ammoo firee isa jennuun san firee yookiin ammoo bu'aa nu argannu sanniin wal nyaattonni hangi isaanii kan maaliitiin wal qixa kan fireetiin yookiin ammoo wanta nu argannu saniitiin wal qixa jedhee amanaa jechuudha seerri kun. A chemical reaction involves only the separation and the union of atoms. Chemical reaction kan inni involve godhu separation yookiin gargar bahuu fi union wal fudhachuu yookiin ammoo union ta'uu walitti makamuu jechuudha. Kanneen qofa kan inni ilaalu malee involve kan inni godhu malee separation fi maal qofa union qofa jechuudha kan inni involve godhu. Seerri kun kanaafuu kana jedha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf kaarbanii fi oksijiinii isoo kan wal nyaachisu ta'ee maal arganna? Kaarban monoksayidii argachuu ni dandeenya akkasumas kaarban daay oksayidii argachuu ni dandeenya jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Maasiin garani jiruu fi isa walitti hidhaanii fakkeenyaaf kaarbanii fi oksijiinii walitti hidhaanii akkasumas isa kanaan wal qixa jedhee yaadaa jechuudha seerri kun. Seerri inni lammaffaan ammoo the law of definite proportion. It states that a pure compound is always composed of the same element combined in a definite ratio by mass. Pure compound yeroo kamiyyuu kan isaan composed ta'an the same element combined elementii wal fakkaataa irraa isoo combined kan ta'an taate in a definite ratio by mass. Ratio by mass yookiin ammoo ratioon isaanii hangaan baay'ee xiqqaadha jechuudha. Ratio xiqqaa ta'een wal fudhatan. For example watarii kana yoo fudhanne yookiin bishaan yoo kan fudhannu ta'e composed of hydrogen in the oxygen only. Maal irraa composed ta'e watarii yeroo kamiyyuu formulaan isaa dhaabbatan hydrogen to oxide H2O kana jechuudha. Yeroo kamiyyuu formulaan dhaabbataan isaa kanaafuu yeroo kamiyyuu kamirraa kan inni composed ta'u lamii kana qofarraa hydrogenii lamaa fi oxygenii tokkorraa. Kanaafuu these elements are always in the proportion of 11.19% hydrogen to 88.81% oxygen by mass. Maasiidhaan yoo kan ilaallu ta'e hydrogenii 11.19% jechuudha. Isa kanaafi oxygenii 88.81 ta'e irraa yeroo kamiyyuu kan inni composed yoo kan maasiidhaan ilaallu ta'e. Yoo kan ratioodhaan yookiin ammoo proportioniidhaan kan ilaalu ta'e volumiidhaan maal ta'a? 2 ratio 1 ta'a jechuudha. Kana jechuun isa kana yoo kan walitti hidhamu ta'e parsantii kan inni meeqa arganna? 100 arganna jechuudha. Kanaafuu yeroo kamiyyuu hydrogenii lamaa fi oxygenii tokkorraa qofa arganna bishaan. Fakkeenyaaf hydrogenii 3 fi bishaan oxygenii isoo goone maal nuun kennu? Bishaan nuuf kennuu hin danda'u inni kun. Kanaafuu yeroo kamiyyuu formulaan dhaabbataan kenna hydrogen to oxideedha. Seerri inni lammaffaan isa kana jedha jechuudha. Isa sadaffaa yoo kan ilaalu ta'e the law of multiple proportion. It states that when two different compounds are formed from the same element, the masses of the one of the element in the two compounds compared to a given mass of other element is in a small whole number ratio. Compoundiin garagaraa lama isoo maal ta'anii
elementii wal fakkaataa irraa the same elementii irraa elementii wal fakkaataa ta'e irraa isoo kan composite ta'an taate the masses of one element hangi elementii tokko isaan keessaa jechuudha in two compounds compoundii lamiin kanneen keessatti compoundii lama jennee jira compoundii lamaan kana keessatti hammi elementii tokko compared to a given mass of the other element kan elementii biraatiin compoundii lama jira jennee jira compoundii lama keessaa fakkeenyaaf kaarbanii fi oksijiinii isoo wal nyaachisnee maal arganna tokkoffaa kaarban daayoksaayiidii arganna kaarban daayoksaayiidii fi kaarban monoksaayidii argannaa jechuudha kaarban monoksaayidii isaan kanneen argachuu ni dandeenya isaan kana keessatti kaarbanii fakkeenyaaf hamma oksijiinii kanaa isoo kan wal madaalchisu ta'ee hammi inni kana keessatti argamu yookiin ammoo kana keessatti argamu dachaa isa biraati elementii lameen sanniin keessaa kana jechuun mee haa ilaallu fakkeenyaan nuuf kennamee jira waan ta'eef small ratio nambarii ta'eedhaan ratio xiqqaa ta'eedhaan wal caalaa jechuudha for example carbon and oxygen form two compounds compoundii lama isoo form godhanii yookiin compoundii lama isoo kan isaan irraa form godhan taate yookiin hojjennu taate carbon monoxide and carbon dioxide akkuma amma jenne kana jechuudha carbon monoxide fi carbon dioxide carbon monoxide contain carbon monoxide kan jennu kaminni carbon oxygen takka qabu kana jechuudha carbon monoxide contain oxygen isa oxygen of keessaa qabu 1.3321 giraamidhaan jechuudha of oxygen for each 1 gram of carbon carboniin kenni isoo tokko ta'ee giraam isaa inni kun ammoo 1.3321 dha jechuudha whereas carbon dioxide keessatti ammoo oxygen kenni kan lama ta'e keessatti ammoo contains 2.6642 gram of oxygen for each 1 gram of carbon kaarbaniin kenna as keessatti tokkuma giraama tokko jechuudha oksijiniin kenna ammoo maal ta'e dachaa ta'ee jira isa kana yoo kan ilaaltan ta'e 2.6642 isa jedhu kana yoo kan ilaallu ta'e inni kun dachaa ta'ee jira dachaa ta'e jechuun ammoo harka lamaan yookiin ammoo lamaan baay'ate jechuudha of oxygen for each 1 kilogram hence carbon dioxide contains twice mass of oxygen as does carbon monoxide kanaafuu carbon dioxidein maasiin isaa twice ta'e jechuudha kan oksijiinii harka lama kan monoxide ta'ee jira jechuudha kana jechuun inni kun kan monoxide oksijiiniin kenna meeqa ture 1.3321 isa kana lamaan baay'atee jira jechuudha lamaan yeroo baay'atu meeqa ta'e 2.6642 isa kana yoo kan baay'isu ta'e haala kanaan dabilii ta'ee jechuudha twice ta'ee jira kanaafuu seerri inni lammaffaan isa kana ibsa Dalton proved that these laws are entirely reasonable if the elements are composed of tiny particles which he called atoms Daltoniin kun akkamitti proved godhe these laws seerri kun entirely reasonable if elements are composed of tiny particles yookaan elementoonni partikilii xixiqqoo irraa partikilii baay'ee xiqqaa ta'e irraa yookaan composite ta'an taate seerri kun sirriidha yookiin ammoo entirely reasonable jedhee ibsee jira jechuudha which he called atoms tiny particle kan jennu kun yoo elementiin kennu sun tiny particle yookiin ammoo partikilii xiqqaa ta'e irraa yookaan ijaaramu ta'e seerri kun sirriidha jedhee ibsee jira jechuudha an atom is the smallest atom jechuun maal jechuudha an atom is the smallest fundamental particle of an element atomii jechuun fundamental particle baay'ee xiqqaa ta'e kan elementiiti jechuudha kanaafuu qaamni baay'ee xiqqaa ta'e kan elementii isa kamii atom jedhee atoms jedhee ibsee jira jechuudha the basis postulates of Dalton's atomic theory are summarized as follows seeroonni isaa wantoonni inni qopheesse haala armaan gadii kanaan kaa'amanii jiru mee haa ilaallu tokkoffaa irratti maal jedhee all elements are made up of small particles called atoms elementiin kamiyyuu kan isaan irraa made ta'an yookiin ammoo kan isaan irraa ijaaraman small particles called atoms
atoms isaan jedhamanirra paartikilii baay'ee xiqqaa ta'e kan atom jedhamurra ijaaramanii jedhee ibsee jira jechuudha. Seera lammaffaa irratti atoms are indivisible and indestructible. Lammaffaa irratti maal jedhee atomiin indivisible gargar hin hiramu akkasumas indestructible hin dhabamsiifamus jedhee ibsee jira jechuudha. Isa seeronni kunniin wanni inni balleesse maal akka ta'e modern atomic theory keessatti ni ilaalla jechuudha. Mee akkanumatti ilaalee biraa tarroom. All atoms of a given element are identical in mass and in all other properties. Atomiin kennaman kamiyyuu atomiin elementii kamiyyuu kan kenname kamiyyuu identical in mass hanga isaatiin mass jechuun hanga jechuudha. Hanga isaatiin identical wal fakkaataadha. In all other properties akkasumas seerota biraatiinis illee amaloota biraatiin illee hundi isaatiin wal fakkaataadha jedhee ibsee jira jechuudha sadaffaa irratti. Afuraffaa irratti atoms are neither created nor destroyed in chemical reaction. Atomiin neither created hin uumamu akkasumas destroyed hin dhabamsiifamu kan jirus hin dhabamsiifamu in chemical reaction. Chemical reaction keessatti dhabamsiifamuus uumamuus hin danda'u maaltu atomiin. Shanaffaa irratti compounds are formed when atoms of more than one element combined. Compounding kan uumamu yeroo atomiin more than one element elementii tokko olii walitti dhufan yookiin walitti combined ta'an ijaaramaa jedha. Inni kunis sirrimaa jechuudha. In a given compound jaffaa irratti the relative number in the types of atoms are constant. Relative number fi types of atoms gosti atomii sanii constantidha dhaabbataadha jedhee ibsee jira jechuudha. Seera isaa kana keessatti postulatii isaa kana fakkaata. Mee postulatii isaa kanneen keessaa isa kam sirriidha isa kam sirrii miti isa jedhus haa ilaallu. Although some of these postulates like postulate number 2 and the number 3 have been shown to be incorrect by later work. Postulatiiwwan kennaman kanneen keessaa jahan inni kaa'e kanneen keessaa postulatiin lammaffaa fi sadaffaan incorrect jedhamanii fudhataman jechuudha. Sirrii miti jedhamanii fudhataman. Dalton's theory was a brilliant in the logical explanation of many experimental discoveries in the laws that were known at that time. Seerri isaa kun yookiin theory isaa kun brilliant kan ta'ee fi akkasumas logical kan ta'edha jechuudha. Yeroo isaa sanitti kan qabatuma qabuu fi akkasumas logical explanation kan qabudha jechuudha. Of many experimental discoveries in the laws that were known at that time. Mee inni lammaffaa fi sadaffaan kun maaliif sirrii ta'uu dhaban? Lammaffaa maal jedha? Atoms are indivisible and indestructible jedhee ibsee jira jechuudha. Sadaffaan immoo all atoms of a given element are identical in mass and all other properties jedhee ibsee jira jechuudha. Lammaffaa irratti maal jedhee? Atomiin gargar hin qoodamu jedhe. Indivisible gargar hin qoodamu and indestructible akkasumas hin dhabamsiifamu. Asitti maal balleesse? Indivisible bakka jedhu kana qofa balleesse jechuudha. Indivisible hin hiramu bakka jedhu kanatti balleesse. Maaliif atomiin akka amma modern atomic theory keessatti ilaaluuf deemnutti inni kun divisible atomiin ni hirama ni qoqqoodama. Innis bakka meeqatti qoodama? Bakka sadiitti. Isaanis sub atoms jedhamee beekamu jechuudha. Isaanis proton, neutronii fi protoniidha jechuudha. Protonii, neutronii fi elektiroonii. Isaan kanneenitti bakka sadiitti qoodaman. Sababa kanaaf sirrii ta'uu dhabe. Indivisible bakka jedhu kanatti balleessi malee sirrimaa jechuudha. Indestructible kan jedhamu hin dhabamsiifamu jedhu kun sirrima. All atoms of a given element are identical in mass and in all other properties. Atomiin kenname kamiyyuu wal fakkaataadha. Maaliidhaan? Maasii isaatiin. Akkasumas amaloota biraatiinis wal fakkaataadha jedhee ibsee jira. Mee modern atomic theory ammoo waa'ee seera lammiin kanneenii postulate lammii kanneenii maal sirreessee fide isa jedhu yoo kan ilaallu ta'e modern atomic theory biraa deemnu. Modern atomic theory. Towards the end of 19th century, various experimental discoveries revealed the existence of subatomic particles. Subatomic particles. Amma reef maal jennee jirra?
sub-atomic isa jedhu kana isni ibsa jira jechuudha. Innis proton, neutronii fi elektirooniidha jechuudha. Isotopes in the so on. Naannoo waggaa jaarraa 19ffaatti xumura jaarraa 19ffaatti various experimental discoveries revealed the existence of subatomic particles isotopes. Qorannoowwan garaagaraa akka ibsanitti subatomic particleen ni jiraata jedhanii ibsanii jechuudha. Inni akkasumas isotopiinis ni jiraata jedhanii ibsan. Subatomic particle jechuun atamiin qoqqoodamuu isaa kan ibsan jechuudha. Isotopii kan jennuun ammoo elementima wal fakkaataan tokko maasii garaagaraa yeroo qabu tan garaagaraa yeroo qabutti isotopii jedhama jechuudha. In the so on. In light of this findings, Dalton's atomic theory was modified. Sababa kanaaf Dalton's atomic theory kun maal ta'e modified ta'e. Modified ta'e jechuun sirreeffame yookiin wanti itti dabalamee ni jiraata jechuudha. The modern atomic theory mee maal jedha? Can be summarized as follows. Atoms are the smallest particles of all elements that can be take part in chemical reaction. Inni kun maal jedha? Atamiin qaama baay'ee xiqqoo taate kan elementii hundaa taate kan chemical reaction keessatti bakka fudhattudha. Inni kunis Dalton's atomic theorynis akkasuma jedhee jechuudha. Maal qofitti dabale malee take part in chemical reaction isa jedhu kana qofitti dabale malee inni kun sirrimaa jechuudha. Lammaffaa irratti an atom is divisible. Atamiin ni qoqqoodama. Seera lammaffaadha jechuudha. Inni kun amma akka seera lammaffaa Daltonitti maal jedha seerri lammaffaan Dalton atoms are indivisible jedhe. Indivisible. Maal hin ta'ani hin hiraman jedhe. Inni ammoo ni hiraman jechaadha. Modern atomic theory kan ammaa jechuudha ammayyaawaan kun. It can be subdivided into electrons. Elektiroonitti ni qoodama, protoonitti akkasumas neutronitti qoodama jechuudha. Elektiroon jechuun kan chaarjiin isaa maal ta'edha? Negative. Protooniin positive. Neutroniin ammoo kan chaarjii hin qabnedha jechuudha. Kana gara fuulduraatti ni ilaalla. An atom is also indestructible. Atamiin maal hin ta'u hin dhabamsiifamu. Innis maal jedhee Dalton's atomic theory indestructible jedhee ibsee jira jechuudha. Indivisible and indestructible jedhe. Garuu ammoo maal ta'uu qaba sila? Divisible and indestructible. Hin dhabamu, hin dhabamsiifamus, hin hiramus jedhe inni. Garuu ammoo akkam ta'uu qaba sila? Hin dhabamsiifamus, hin hirama garuu. Hiramuu hin danda'a. Maalitti? Subatomic particleetti. That is, atoms can be neither created nor destroyed during ordinary chemical reaction. Atamiin maal hin ta'u, hin uumamus, hin dhabamsiifamus isa jennee ilaalisanii jechuudha. Indestructible inni jedhu kun. Atoms kanaafuu seerri lammaffaan isaa sababa maal jedheef qofa gatame indivisible sababa jedhameef qofa gatame jechuudha. Silaa divisible ta'uu qabu ture. Sadaffaan ammoo atoms of the same element may not be identical in mass because of the existence of isotopes. Atamiin elementii wal fakkaataa ta'e tokko may not identical in mass. Maal ta'uu hin danda'anii wal fakkaatuu ta'uu dhabuu mala. Wal fakkaataa ta'uu dhabuu mala jechuudha. Maal keessatti? Maasii keessatti. Because of the existence of isotopes. Sababa isotopiitiif wal fakkaatuu dhabuutu mala jechuudha. Kanaafuu inni maal jedhee? Identical in mass in the all other properties. Amala biraatiinis wal fakkaatu akkasumas maasiidhaanis wal fakkaatu jedhee ibsi maal Dalton. Garuu ammoo inni kun may not jedhee jira. Wal fakkaatu dhabuutu mala jechuudha. Inni biraa afraffaan kanaafuu seerri sadaffaan sababa saniif fudhatama dhabe kan Dalton. Inni kun sirriidha garuu. Atoms of the same elements have identical chemical properties. Garuu chemical property atoms of the same element. Atamiin elementii wal fakkaataa tokko have identical chemical properties. Amala keemikaalaa wal fakkaataa ta'e qaban. Afraffaan akkana jedha jechuudha. Haala kanaan ibsaadha. Atoms of different elements. Atamiin elementii garaagaraa ammoo have different chemical properties. Chemical property yookiin ammoo amala keemikaalaa garaagaraa qaba. Jaffaan
atoms of two or more elements combine in simple whole number ratio to form compounds. Atomiin lamaa fi isaa ol more elements combine in simple whole number ratio. Lakkoofsa whole numberii xiqqaa ta'een yookiin immoo lakkoofsa hundaa xiqqaa ta'een maal ta'uu combine ta'uu jechuudha. To form compounds. Compoundii uumuudhaaf lakkoofsa ratio xiqqaa ta'een wal nyaatu jedhee ibsee jira jechuudha. Maaltu modern atomic theory. Kanaafuu garaagarummaan modern atomic theory fi Dalton's atomic theory maal qofa ture? Lammaffaa fi sadaffaa ture jechuudha. Isuma kana jijjiiree malee kaaniin waa itti daddabale malee wal fakkaatama ture. Yaan isaa tokkuma ture. Garuu ammoo lammaffaa fi sadaffaa irratti waliin hin gitu jechuudha. Kanaafuu sababa kanaaf lammaffaa fi sadaffaan fudhatama dhabe jechuudha. Maal biratti? Modern atomic theory biratti fudhatama dhabe lammaffaa fi sadaffaan. Haala kanaan divisible jedhee sirreessee jira jechuudha. Kanaafuu barnoota keenya kan guyyaa har'aa asuma irratti xumuruuf deemna. Exercise 1.1 amma asiin olitti dubbanne kana name the postulated of Dalton's atomic theory jedha. Jahan gubbaratti ibseensan postulatiiwwan Dalton's atomic theory ibsi jedha name godhe. Compare and construct Dalton's atomic theory with modern atomic theory. Theory Daltonii fi kan ammayyaawaa kana kan amma ilaale kan jechuudha. Maal godheedha? Compare godheedha. Waliin madaali jedha. Kanaafuu lammaffaa fi sadaffaa kana garagara godhuudha wani biraan jiru. Wanni guddaan lammaffaa fi sadaffaa kanatu garagara isaan godhe malee wal fakkaataa ture jechuudha. Kanaafuu barnoota keenya kan guyyaa har'aa haala kanaan xumurree jirra. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti yoo chaanaala kana subscribe hin godhin subscribe godhuu hin irraanfatina. Akkasumas viidiyoo kana namoota biraatiif hiriyoota keessaniif share godhuu hin irraanfatinaadha. Kanaafuu barnoota keenya kan guyyaa har'aa haala kanaan xumurree jirra. Hanga viidiyoo biraatiin wal arginutti nagaan.